Ya boleh mak gede berada kawak. La ulee keessa rakkoo qabu ulee akka gorgoonee asillee isinii qopheessina kooti isa yoo didan malee. Udah nak tinggal. Injira Injir. Pakai saya raba redu injira. Akan sana harga desi. Udah mitidda yo kooti sundarbu ati male. Abba darortu keepin kunii fi kootii rabbumatu beeku. Inni isin sirreessuu qabdan bakka biyya kana dhufuu qabdan amma kana booda. Amma Dubai dhufuu bicha nufin laalla. Akan kamu. Rakkoon jiru. Jirra inshallah. Hanqina kaameraa. Follow godha. Bang zarme foto kesan ibna fidan ini. Ripoortiin dabarsan isaan. Abba darortu ripoortii dabarsu wadi danooyi. Boleh makarte. Udah ya boleh mak gede berada kawak. La ulee keessa rakkoo qabu ulee akka gorgoonee asillee isinii qopheessina kooti isa yoo didan malee. Udah nak tinggal. Injir. Pakai saya raba redu injira. Akan sana harga desi. Udah mitidda yo kooti sundarbu ati male. Kooti keepin kuilee darbu. Abba darortu keepin kunii fi kootii rabbumatu beeku. Barang ini. Ijoollee isaanii tahaa yookaan immoo waan isaanii irraa hir'ate yoo jiraate barreessaa fi nullee waan dandeenyu ni gargaara. Kunis goonaa jechuudha. Yaada qabuun dhabamu yaada tokko irraa fuudhaa daqiiqaa muraasa kennaa fi odoo irraa buustee fi Anillee akkasuma jedhaa jira bara. Qacalee dubbadhuuti achi booda urte. Laallee kiyya yaalee ture anillee yaalee hambaseen fagoo jira waan ta'eef malee isin argisiifna. Kino Samira Oro kino foo. Itti geessinee viidiyoo waraabanii akka seenatitti si ergaa abbaan hambaseetii fi abbaan daraartuutii fi hambaseen koofiyaa kana kaameraa bittuufillee akkate nuutti dabala. nu itti daballaa garuu koofiyaa kana irraa gannee Dubaay fiduu qabna kaameraa sanii. koofiyaa kana dargalle deemu. Asii barbaada biyyaa barbaada. Asumaa bitama kaameraan ati birri biyyallee yoo galchite nu birri maasii hawala ijoollee erginuun Biyyatti waddada. kaameraa asii binnee erginaaf ati birri biyya feete abbaa daraartuu galantoon. Haayyaa shiba. Tolee lakkoofsi kiyya profaayilii irra jira achumaan na dubbisi kaameraa binnee kiyyaa wajjin. Yookaan isaanillee dubbistee isaan nutti himanii. Isaanillee nutti himuu danda'anii profaayilii irrallee lakkoofsi kiyya hin jira karaa barbaaddan gargaaruu dandeessu. Follow godha, tap godha, copy share. Iske follow follow godha. Warra asirra jirtan. Bifa jaalalaatiin ta'ee karaa kamiiniyyuu waan baay'ee of keessaa qaba nama laalee waan san irraa baratu yoo taane jechuudha. Kanaaf nama hedduu social media kana gubbatti nama arrabsuyyuu nama waan xixiqqaa dalaguyyuu jala deemnee laalaa jirra. Support godhaani jirra. Nama akkanaa ammoo nama edmeen isaa xiqqaa kan barumsi isaa guddaa kana bira dhaabachuudha qabna guddisuudha qabna. Hanqina waan isaan qabaniif san dammoo guutuudhaa fi qabna. Gara TikTokaa kanallee dhufuun isaanii gaariidha. Maaliif jennaan har'aan argee gara TikTokaatiin diraamaa isaanii viidiyoodhaan laalaa ture. Eegan nu dhufan dammoo asirratti waan baay'ee gochuuf hin dandeenna. Gizee biraa yeroo biraatitti illee qabnee mana nama fooloo guddaa qabuutitti achirratti illee akka gargaaramu yoo goonee irratti baniin aadam kun hin baay'ata. Waan akkasii jaallata sii galee. Kanaaf haasoyni kee taphni kee akkaataan ati itti dalaydu baxaam nutti tole. Keeppiin tunillee wayita wannoo kaazara wayifaa qabattanii lafa dhaa ol kaatan tokko baay'ee nu kolfisiiftanii baay'ee nutti toltanii kanaaf jajjabaadhaa isin jajjabeessinaa wal bira jirraa isiniin jedha. Daawwachuun barbaadee ture kaameraa isaanii dhuunfaa kiyyatti biteefin deema jedheen ture hambaseen haalallee nageenya biyya keenyaa kunillee baay'ee waan amansiisan taanee fi naannoo biraa jiraataa turanii anillee immoo Finfinnee keessa gahee achi waan baay'ee waan hin mijoofneef garanatti deebi'ee asirraa immoo waan danda'u gargaaruu waan danda'uuf egaa harki guddaan ka Oromooti anillee wantiin barbaadee foloo isaan godhee gaman as fidu. Duraan Sidaama dalagaa ture amma gara Oromoof deebi'ee dirsatii Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Direktiifaa waan kana baay'ee barreessuu hin barreessaa isaa wajjii waan guddaa hojjechuuf abdii qaba.
Kanaafuu isin immoo qarqaaraa jechuu fi sila ammas hin dhiisne nullee waa hojjetaa jirra garuu achitti neetworkiin hin jiru. Kaameraan hin jiru bilbila du'aa takka qabee isiidhaan uummata Oromoo gammachiisaa jira mucaan kun. Kanaafuu waan baay'ee jira naasa'u namni naasa'u bar yoo laalin naasa'u ani deeme laale achuma deemee. Itoophiyaa keessa deemeen ture ji'a dura ammallee kan hin garana harkisuuf of qofaaf osoo hin taane uummanni Oromoo akkuma itti bohaaraa jiru akkuma gizee viidiyoo isaanii daawwatan itti bohaaranii dhugaa dubbachuuf namni Itoophiyaa keessa jiru telefoon isaan harka jiruyyuu kaameeraa waraabuudhaaf baay'ee nama rakkisa waan ta'eef waan garagaraatiin gargaaruu dandeenya waan garagaraatiin gargaaruu dandeettanii gama kaameeraa buleettiin teena takka waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hin gargaara jettee jirti waan isii hanqatee anitti guutaa ana qofaa miti hiriyoonni kee ka biyya kana keessa jiran gargaaranii akka itti guutan abdii guddaa qabaa kanaa ol hojjetanii daa'imman kun akka guddataniif isa yoo ilaaltan mucaa naannoo Amaaratirraa naannoo ilaalaad waatu jira waan ani ilaale sitti hima yuutuuba bananii yuutuuba irratti waan tokko hin argatan dhugaa rabbi wallaahi wabillaahi waan tokko namni yuutuubaan namni magaalaa jiru qarshii argataa jiran isaan wanna kana waan hin beekneef qarshii hin argatan. Kanaaf viidiyoo garagaraa waraabaa jiru. Viidiyoon sun guyyaa gadhiifamu fedhiin kii achi argame jara wajjin suuraa jedhan san ka'uudha yoo rabbi na dandeessisee yoo dadhabellee egaa waan danda'u asumaa godha kaameeraa ijaan isaan ittillee na laalan odoo umarii walitti dabalamellee hundi keessaniyyuu galatoomaa waan danda'amu walii godhan malee gandummaanii mi aanummaanii miti namni waan namni hojjete tokko irratti sappoortii nama godhe namni sun bakka san irraa ka'ee gaafa kadhaa qofaa miti kan bakka sanitti argamu. Yoo Umar kokkolfee waa kenne ani wajjumaan kaameeraa darbaa fi Umariin kun kaameeraa baay'ee qaba. Mana irrattu fidee naa kaaya jedhee yaada inshallah. Akkasi namni biraa yoo kagalu jiraatiin galamee ambasse yaada uummanni jedhaa jiru kana yoo waan jettu qabaatte. Hedduu jedhuu danda'a waa hedduu dubbatuu danda'a tana durallee waa hedduutu haasamaa ture beektee ankana jechuufillee wantoota garagaraatu waatu nadaan geessu jira san odoo yeroo biraa dubbadhe illee na jechuuf beektee wantoota tana durallee raawwatamaa ture wantoota kana hedduu durallee isi dura sabboona tana dura nan beektu turte wantoota baay'eetu raawwatamaa ture beektee namni haa haasa'u malee wantoonni jedhamaa ture wantoota baay'ee beektee hadhaa kaleessaa miti yeroo lamaan qindeessee dalagaa turetti wantoota baay'eetu kallattii baay'eedhaan miisee jedhallee ta'ee na bira gahaa ture. Garuu jedhamu malee wantoonni immoo kaayyoo ta'ee karoora godhatee wanti immoo raawwatame hin jiru waan ta'eef wanti amma isin qaattan kun akka yaadaatitti yoo naaf ta'e malee akka gochaatitti naaf ta'a jedheellee waan yaaddullee natti fakkaatu. Kanaaf immoo ta'ellee ta'uu baateellee durallee fuulduratti waa abdadhee yookiin immoo uummata kana irratti gargaarsaa odoo hin taane wannuma jalqabe saniin waan ergaa kuna keessa jiru waan uummata kiyyaaf hin ta'a jedhee bashannansiisuu barbaadu san itti fufa jedhee akkasitti kaayyoo qabadhe. Namoota hedduu maqaa dha'uun danda'a namoota ati beektu beektee namoonni sunniin immoo waa hedduu waadaa galee nama ati guddaa jettu jechuudha. Waadaa galee waadaa san diigee dhugaa rabbii siin jedha waa hedduu jechuun dubbatu illee barbaadu namni illee akka waa si gargaaran jedhu kana beektee bataam kabdanii natti ulfaata akka malee. Maal waan ta'eef illee na gargaaran biyaansi waan hojjedhu san yoo kallattii barbaachisan qofa yoo argadhe natti tola malee namni yoo si gargaaraa yoo naan jedhu keessa kiyyatti baay'ee natti hin tolu. Maaliif namni waan jedhe san yeroo ta'u darbii yeroo Oromiyaa Eleven irra dhiyaadhisanii namoota baay'ee namoota ati jabaa beekaa wanneettu san waadaa kagalee waadaa san kadiigetu jira. Kanaaf sabboonaa beektee itti citee kanallee kana na godhaallee wanti jedhullee hin jiru waan barbaachisaa ta'e wanti fuulduratti raawwatuuf deemullee gochuuf deemullee guddaa. Kanaaf yaadni kiyya mee sabboonaa yeroo biraa waliin haasofnaa yaada akka jirutti fudhadhaa. Warroonni yaada kennan marti keessanuyyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada sabboonaa. Hayyee hedduu galatoomi Umar waa ol fudhatee ture ana bira ka jiru. Lolu waan kiyya namni na bira dhufee waan hin jenne san raawwanne hin jiru. Inshaallah Profeesar ati asirratti himtu ana biratti xiqqaadha. Profeesarri fedhelle Abiy Ahmad isin bira biyya jiraami allaafi achi jimaa qama'ee ta'aa ture san waan jiru achuma himee namni gama kaameeraatti reef na biratti dubbatee jira. Yoo dadhabame kaameera san tokkicha isinii galchee
Sanii achi asuma taa'ee laayivii kanarraa isin daawwadha. Inni rakkoon qabu I think kaameeraan akka biyyatti nama barbaachisu telefoonni akka biyyatti nama barbaachisu nan beeka. Barattoota qabxiin tokkoffaa walirra ba'an tokkiin addaan baasuudha booddee siif dawwala. Tole. Barattoonni lamaan keessan dhuftanii? Kottaa seenaa. Kottaa. Amma barattoota homti si yaamneef qabxiin keessan lamaanuu qixa dhufe waan ta'eef qabxii keessa adda isin baasuu fi garuu hirmaannaa gara keessa akka qabu ila magaala kanaa harka illee baasaa ati mootu diimaa furdaan kun harka baaftu luka baaftu mataa baaftu akka itti sojiin tokkoffaa baate kadhatu garaanu qabe hadhaan gaafii kanaanii adda isin baafnaa isin lachuu agaanii gaafii qopheeffadhee isin yaamuuf alabaa. Man nu gaafatudha. Maa suuraa abboos yoo tokkoffaa naa amane barreessee anatu sii kenna. Namni tokko kottaa seenaa. Yaa amma deemate. Taa'e sirri. Ayyuubi hangina kan? Ayyuubi. Gaafii amma si gaafadhu gaafii hojii galaati. Waan ta'eef seeraan argeeffadhu. Iyyaarri tokko toonii meeqa baata? 250. Tole argattee amma gaafii lammataa sitti irraa gaafii lammataallee akka Itoophiyaatitti fiigichaan tokkoffaan eenyu? Duraan Hayileedhaan maqnaniisa. Hayyee argateerta sadaffaan mootu pilaanitii addunyaa kanarraa meeqa? 9. Ganaffaan yoo? Wanti qoratamee irra ga'een jiru. Tole gaafii sadii nu argattee haluma kana itti fufi baay'ee gaariidha. Amma kaalaa feesan naa yaamatu deemu. Dhage tokkoffaas gaafate 250 mettaan. 250. Lammaffaa duraan Hayilee amma qananiisa jettaan. Duraan Hayilee amma qananiisa. Sadaffaan mootu wanti qoratamee irra ga'een jiru. Dafii seenka. Maaltu si fuurtaree? Akkanumatti. Kee maqaa hambasseemi? Hambasse. Gaafii hojii galaa si gaafadhaa kolbaan na dhageeffadhu. Guyyaan meeqa nyaata? 250. Kana mulu yaaduu si danda'a. Duraan Hayilee amma qananiisa. Kana mulu ma nyaata? Wanti qoratamee irra ga'een jiru.